akka jaalatti naqabdee daawwattoota keenya silaa kuruursee kan dhugu. Bishaan. Mataa ofirraa jirii qophaa'ee jettee mi? Timee mataallee qabbana jira diqqoo boodanii muradhaa jedhee. Biyya kana ijaasaa kun hin jirtu akka ibsitii dhufuu deemte. Lubbuu qabbanaa kana ijaartee fuudhanii. Daawwattoota keenya yeroo tokko yuutuubar achii keessaa tokko irraa qabdee turteeyyuu amma garuu. Ministeera gabaa kun umrii kee waggaa 30 meeqa jedhanii namni koominti irratti barreesse. Daawwattoonni keenya immoo waa beekan dhuguma waa gammatanii waa barreessan. Ati dabiyyaa ta'e waggaa tokko. Waggaa tokko umriin kee hoomee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa jirra jirtu nagaa qabnaa deebinee isinii dhufnee jirra akkam nagaa keessanii kaamilaan salaama isinii haa jettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kaamilaa keessan hunda keenya rabbii guddaan bakka jirtanitti hunda keessa waliin jiraatu isin jecha har'a jedhee duraan akkasitti eegala maaliif akka dhufne garra maaliif akka dhufne muftaaritti beekamee isarraa dhageettan isin jedhaan illee maaliif akkasitti argame anuun beeku isin jedha otoo keenya. Eewwa isin waan asitti argamteef hin beektu har'a isintu waa hedduu na gaafataa ture. Ani amma dura viidiyoo tokko mata duree isaa kaamilaa fi muktaar yoom wal fuudhu. Kanuu mata duree san gadhiifame dhage maaliif akkas goote isaa? Ani sobeen beeku gaafuma isaan sobee. Gaafuma isaan arge. Yeroo gadhiifame arge maaliif akka akkasitti barreessite garuu gaafii nutti ta'e. Akkas kaamilaa. Kijibeen beeku daawwattoota kanaa gaafuma isaanii kijibeen. Maaliif akkasitti barreessite nuyi? Yeroo isaan na gaafatanii na viidiyoo sirriitti na agaltaniif isinillee mirkantaniif daawwattoota kana. Hedduun iddoo ol fuudhaa jettaniif sanuma isinillee mirkantaniif achiin booda immoo deebii nu deebisaa kijiballee nu fina wal fuudhaa nuti jedhallee jira. Ani faatu yoom wal fuudhuna? Wal fuudhuna? Daawwattoota keenya kadhadhee qaata. Na diddee yoo dandeettan naa kadhadhaa. Kalaas amma deebi'an isin deebisuu dhufuun isin duraa isin deebiftuu fi isin wal fuudhuun ittiin na gaafattiyyuu. Akkasii kunoo ani karaa kiyyaa dadhabee jira. Ifadhu. Na diddee waan taateef. Mee isin naa kadhadhaa loosumaatu. Isin dhagahuun yoo isin dhageette. Astaghfirullah jedhama isin akkam? Kaayyanatti daawwattoota inni kabajuu qabda. Yoo isin didde immoo subscribe godhaa. Ana moo subscribe bikkuu dhibba nagaa tafaati. Yoo natti heeruun itti sirraa deeffatan. Naannoo deeffatan daawwattoonni keenya waan ani jedhe irratti na deeggara waan ta'eef yeroo baay'ee waan ani isaan hin feene yoo adda dhagee na gorfatan malee subscribe. Warri channel keenya haaraa kata subscribe like godhaa garuu gaafii gaafadhaati yoo isin didde akkasumatti kalaas hin jirtanii isin beektamu waan ta'eef akkasii gaafii barisan nan gaafanne dura na diddee jirtan isinitti madha wal fuudhaa jettanii warri wal fuudhaa jettan na diddee kaamilaa natti heerumuu didde tamam isin yoo dandeettan kadhadhaa yoo dadhabdan immoo ani beeku. Akkasii kanaaf dhufnee har'aan uummata akka kottu jedhanii waamee isin niyyaan qabdu. Maarkeen waraabutu yeroo lembeene ibseetuma dhufee gattaa'e. Samuuna kan xiqqoo chaanalli keenyallee diraamallee daddalagaan jiru viidiyoolee gadhiisaan jiru waan ta'eef garuu maaliif akka gadhiisuu danda'an beeku biitii isaanii immoo akkana. Anuu akka taa'an hin beeku. Kaamilallee gizee awwaalaa kaamilaa. Anatu waraabuu dide amma immoo kaamilaa jaalalli qabna fakkaate viidiyoo koon waraabna har'an taa'anii. Jaalalli eegamichi yoo dhiyoo sana korreeksii deebitee coon takka. Hedduu sodaadhee jira. Gaafa san duraa beektaa an jaalalli namarraa nan qabu. Jaalalli akkana na godhee jaalala kaa gaafa san maal jedhanii yoo seenaa haasa'ee maal akkana taatan akkamitti akkana taatan jedhee gaafadhee namni bara jaalala akkana godhe jedhu san. Kolfu ture sirriitti itti kolma beekte jaalatti akkamitti akkana na goote. Ani akka jaalatti na qabdee daawwattoota keenya silaa kuruursee kan dhugu. Bishaan. Waan hin godhu dhabee garuu bishaan dhuga. Dhugaa dubbachuuf amma waan jaalalaa abbaan fedhee yoo wal jaalatillee yoo jaalalatti nama qabdallee waan isaanitti irratti yaada biraa irratti hin kaasu akkana akkasii hin jedhu maaliif jennaan hedduu jaalatti fedhata akka malee nama goote dhugaa dubbachuuf argee jira. Jaalala namaatti ganaa hin qoosu warri jaalala akkana godhee akkasuma godhe jettanii yeroo baay'ee yeroo wajjin haasofnu isinitti kolfee natti aartanii deeman hedduu natti aaree jira. Jaalatti akkana gootuu jiranii natti aaranii isaanii fasiin dhiifama gaafachuu barbaadaa yoo sumaan karaa
viidiyoo kana ka agartan taate jechuu barbaada. Anillee waa dubbachuuf qabdee himachuu sodaatti jaalatti qabdee jirti garuu jaalatti si yoo qabde yoo jaalatti si qabde akkam goote namatti aarti ana faana hin dubbistu kolorti dhoweessu so kolorti obaasee siraatti dhoraa eegaa kun namatti aarti kanaas. Laa viidiyoo daa'ina indala. Laa jaalatti namatti naarsu son taa'e warri dhiirri zamana kanaa jaalalan beeku jedhamisee akkasiin koroleeksii guddinuu taa'ee eegee miiree amma nama amanuun baay'ee jabaatte an ilma namaa takka illee waan fedhayyuu naan jedhan hin amanu. Misii yoo akkasiin koroleeksii guddallee dhaqeetu mana jaalatti ittuu yoo waan gaafatinatti fakkaatu mucaan jaalatti irraa qabdisanii dhugummaan dhiirota jaalalan beeku. Laa yuutuubar achii keessaa tokko irraa qabdee turteyyuu amma garuu. Apa misteri kau berikut? Ada sapan dong. Ini awal sih. Durala, kisah ya. Tuh ada jalan tak nangkap tuh mirian durala kau satu jalan. Kisah ya. Yo tadi kali nangkap nama. Amma isaru masih baik harga isani. Nama jasa. Nomor YouTube orang. YouTube mah ada apa tuh fetesa? Warri YouTuberam warra kamiin argaa isaanii jibbe. Argaa mucaasanii. Waa argaa mucaasii. Argaa mucaa kololeeksii ishee obaasee akkana garaa jabaatan laa ilaaha illallah. Argaa mucaati jaalatanii. Argaa mucaati jaalatanii. Jaalatti irraas qabdee saniiti. Viidiyoo maaliif gannuun dhiisinaa warri jettanii kamuutti jalatti mana baddaminaa jettanii gaafatan gadhiifnaa viidiyoo kutaa kaamilaa wanni gadhiisuu dhabdeef viidiyoo kutaan deemu qabdaan. Eega kutaan deemu. Qabdii san qopheeffataa jirti gadhiifti. Ani immoo kutaa sadaffaa isaa hojjedhe kutaa afuraffaan garuu ganaa hafaa garuu ka gadhiifame kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffaa sadaffaan idditi godhe kutaa afuraffaa isaa tiitu na hafaa kutaa lammaffaa sadaffaa isaa gadhiisaa achi boodan kalaayikii baa telefoona keessaa fixasan osoo hin ta'in kameeraa jechuudha. Kasan dura gadhiifame uffata akka namaa uffata maalii kanaan jejjetan tokko dhiyootan irratti dubbadhee gadhiisee jira. Viidiyoo san adii gadhiisi namni hedduun naan jedhee jira waan ta'eef gadhiisa dura gadi hin dhiisu uffata akka namaa uffataa naan jettanii jirtanii garuu uffata kutaa lammaffaa irratti immoo uffata akkasiitiin kan uffadhe kasaniifu kutaa lammaffaa sadaffaa isaa jaa'isa godhee jira. Kutaa afuraffaa fi shanaffaa isaati yookaan kutaa afuraffaa irratti akka goolamu daqiiqaa achi dheeressee godha yookaan immoo kutaa sadaffaa afuraffaa dhaga shanaffatti qofachuu. Kasii warri immoo mataa kana jechuun takka mataa kana birraa murii sitti heerumaa naan jette. Asitti heerumtu birraa murii. Qabbana jira. Haa qabbanni kun darbu naa oostama. Achi booda birraa. Amma waan qabbanni jiru dhabatoo qabbanaa malee akkasuma maal ta'e mataan kee kun amma situ ottoota keenyatti himaa jiraa malee. Ani maal godhee? Muradhu naan hin jenne gidii muradhu ati naan jennaan achumaan akka aan isaanillee. Maarreen yoo gabaabsite xiqqoo maara koo mataan kun bara akka malee dheerate. Ani niin jaaladha waan ta'eef mataa nammoo achi jalaan qabbana waan ta'eef sanii fi natti dhaadanaan hin muradhaa ajaja keessanii hin dinnee ottoota keenyaa galaa. Akka milaasii hin jiradhu. Jiine dooyi milaasii wanti jiradhu waadee. Milaasii akka fuula kanaa wal fakkaatu guyyaa muraasa. Akkasii gaafa jiradhummaa viidiyoo akkatti isin waraabee jiradha. Akkasii qabbanni amma ba'uuf xiqqoo ni qabbanaaf. Anuu hedduu natti qorataa jira amma yeroo sala halkanii. Natti qorataa jira akkana ejjesitti jira akka duraanitti itti qalbii qabee viidiyoo isin waraabutti. Silaa heerum jaarsitti hin qabbanaa'u ture. Hayyaa. Heeruma. Ni qabbanaa kana jaartii fuudhanii. Daawwattoota gadi yeroo qabbanaa kana jaartii fuudhan fakkaatti garuu akkas dhageenye nama hojii rabee. Qabbanaa hojii. Dhiirri hojii warratti qabbanaa'u jedhanii. Jedhanii ati hin beektu? Ani hin beeku. Akkasii wallahi. Hin beeku kan maal beeka? Akkasii qabanaa waan argite wal isin dhabsiisu waan argite na gaafate daawwattoota keenya irra laallinaati. Waan beekni gaafatuun rakkoon qabu? Maal na gaafatu waan akkana nama hin gaafatanii. Wallahi kaameraa fi lafiitti waan akkana nama hin gaafatan daawwattoota itti hima. Akka hin gaafanne lamu. Ani sin gaafadhu yoo kaasee akkanaan illee. Kaameraa irratti nan gaafatan mana qaanfachiif ta'e bara. Maal hin qaanfatta sadatti? Waan qaanfattu se waan? Wallahi hin qaanfadha. Keessattuu daawwattoota keenya sodaadhallee hin qaanfadhallee. Isin kabajalle isin jaaladhalle waan ta'eef gaafii akkanaa nama hin gaafatanii isin jedhee. Ayyee gaafii akkanaa nama hin gaafatanii gaafii daawwattoonni keenya yeroo dheeraas gaafachaa turan keessa. Dhiyootan intarneetii. Daawwattoonni keenya waa'ee jaartii na gaafataa turan waa'ee jaartii fuuni jedhanii ittiin. Ammallee na didde jedheen. Wanni bira maal na gaafatan? Mataa ofirraa cirii qophaa'ee jettee. Timee mataallee qabbana jira diqqoo boodni muradhaa jedhee. Biyya kana ijaasaa bu'u hin jirtu akka ibsii dhufu deemte.
Ijazaan jiru dha. Ijazaan itti jiru. Ijazaan maayuu beeku akka biyya ijazaan jirtu deemna qaba. Ati deemna raasa. Wajjidee raafuun hin ta'u. Akkasii eeshii gaaffii biraa si gaafa dhabe. Gaaffii daawwattoonni kan yeroo dheeraa si gaafatan kan deebise. Waa'ee biyyi keessa dhiyeessaa maali jedhanii ati biyyi kiyya arsiidhaa jette. Arsiidha kan arsii ta'uu hin danda'e. Arsiidha jettami. Arsiin eessaa arsii ganda qabdu arsiin biyya qabdu arsiin naannootti jira arsii jechuun eessarraa haga eessati. Ati duu biyyi isaa hundatti dhalatte. Yeroo isaa qaba bakka itti dhalatte. Arsii jennaan arsiin bakka dho'isa wayiitti jira jette jiraatti. Kan bakka dho'isa immoo guyyaa saala dhalatte si guyyaa bakka warraa qanfasa wayii. Arsiidhaa kanas daawwattoota kennisanii mira arsii godina arsii. Arsii godinni keenya asalaa. Barbeeki godinni singaa arsii warri arsii godinni isaanii arsala. Arsii makanas arsii kaara kaani maal goomu. Laa buusa kan santu dho'isa qabu. Nama jirte biyya malee gata. Ani irraa hedduun ajaa'ibda. Arsiidhaa bakka kiyyaa namni baruu barbaadan arsiidha. Ati nan beeku biyyi kiyya arsiidha. Atis arsiidha. Arsiidha kaa anam arsii takka hin ganduu daddabaasee akkasitti himan. Hin beeku. Maal waa balleessee biyya beeku maal waan dheessu. Maali? Daawwattoota keenya. Jaartii si qabattee jaartii si dhageetti moo? Egaa mucaa ganda sanii taatee akka inni jaartii qabuun beenaa biyyarraa jaartii qabaa inni qaba jedhanii namni si saaxilu asiin komentii jedhaan dhufa jetteeti moo? Anuu nama gandaarra hedduu argadhe akkasuma. Daawwattoota keenya arsii keessaa bakka hima dhuun qabu arsii keessaa bakka baay'ee guddadha waan ta'eef arsii murtiyya. Guddadhee? Akkam. Bakka hundi guddatee gololchatti dhufne nagarree jettu guddate. Siitu nan beekna malee duraan achi dhufeera. Arbaabuu gumaa miisatsis? Alaan hin beeku arsiidha. Namoonni kee arsiidha. Arsii naannoo kam ganda kam? Aanaa kana ganda kana itti akkasitti akka takka adda baasee. Kanaaf hin beeku gaafadhee isinii maa. Astoofuruudha. Biyya dawalee gaafadhee aanaa kennaa fi biyya kenna isinii maa. Ati waggaa meeqa biyya baal? Iddoo biyyaa baay'ee waggaa lama. Waggaa lama? Waggaa malamatti ganda keessatti dhalatte dagattee bilbiltee gaafachuu dandaatu? Ani dagannee beekati malee. Ati kan jedhu umrii kee waggaa 30 meeqa jedhanii namni koomenti irratti si barreesse. Daawwattoonni keenya immoo waa beekan dhuguma waa gammatanii waa barreessan. Ati iddoo biyyaa baate waggaa meeqa? Waggaa tokko. Waggaa tokko umriin kee meeqa? Waggaa baatii godha takkaa waggaa tokko hin guunne. Umriin kee meeqa? Umriin koo meeqa dhasa achirratti? 37. Maal irratti yookaan isaan akka jedhan? Intarbii afnaan si goote fi kamarroo shawuu fi afnaan irra gadhiifame waggaa 17 jetti. Qeemii namni agaragaa wakkaan waggaa 17 himatu. Daawwattoonni keenya yommuu sana achi ilaalanii barnaamija tokko jira moo faayida kan umrii dabalaa. Waggaa 37 gadi taate. Torbaa si nyaa kiyyallee isin mana barnaamija sallaaltee waggaa 17 himatte. Anillee barnaamija sallaalee waggaa 19 naan jedhanii beetan maal jettee naa wal'aasitee wal jala dabarsitee waggaa 90 takkanaa jette. Kiyya baarree waggaa 17 sana kan godhee 71. 71 taate garuu isaan 37 gadi taatu naan jedhanii. Ati na caaltee chokkas taana. Maal si jaala umrii kan akkas taanaan sinfuu. 37 taana. Daawwatee zameen waggaa 37 siin taanaan. Ciao. Maal waggaa meeqa bicha wajjin jiran waggaa 40 kennan dulloomtee waggaa 40 kennan dulloomtee waggaa 3 qofa. Garuu garaan jaadhu akka bitti waggaa 37 gadi hin taasisu. Waggaa 3 qofa. Sirrii jetti siin hin beekti akkasiin jettu suni. Atamaan kan jedhu. Daawwattoonni keenya sirrii jiran yaa. Waggaa meeqatti mana barumsaa seente? Akkas jedhamee koomenti irratti. Mana barumsaa seente. Achirratti kutaa 10tti dhiiseetan. Kutaa 10 maatirikii fudhadhee dhaabee miree waggaa 6tti seene ka. Umrii kee waggaa 6. Ka waggaa 6tti kutaa takka seene ngaaf waggaan kee 16 kutaa 10 maatirikii fudhadhee maatirikii qoramee osoo isiin qabxiin naan dhufin osoo qabxii kiyyallaan hin dhufe jechuudha. Baatii godha. Guyyaa takka illee kun waggaa kana keessatti. Hin kufne. Waggaa takka kuftee dubbatti deemini. Kufuun qaanyiidha walaa biratti. Waggaa takka kuftee dubbatti deemini. Hin deebine takka wallaahi takka kufeen beeku rabbii sa'aata nan dabarsee nan kufeen beeku. Kuftee dubbatti yoo deebite taate waggaan qaxxara deema. Wallaahi hin takkaan. Ati kutaa lakkooftoonni waggaa lakkoofni waan. Kisi kutaa 10 kana keessatti fakkeenyaaf kisi takka kuftee waggaa tokko duuba deebite. Duuba deebi'ee angaruu wallaahi takkaan kufne asitoo furuudha. Kuftee jiraan. Achiin booda akkamii yoo akka tasaas jalaa kutee beeku waggaa. Ati kuftee beektaa? Mana barumsaa fuula yoo jiran waan fiildiitti lafa dhaansi yaadamee. Anillee akkasitti lafa dhaansi dura. Akkasii isiin waggaa baay'een kufe
amma himatuun hin ta'u dhiisi. Wallahi garuu kuftee kan dhugaa si gaafate. Kan dhugaan hin gaafatiniiti. Daawwattoota keedaa akkasiis waggaa meeqa jette? An takkaa kufee hin beeku umrii kee 16 waggaa 16 kuutaa 10 matirikii irra taa'ee jechuudha. Tokko farratti dhiiraa kan dura tokko farratti. Akkana tokko farratti. Namni na dura hiriiruu jira. Ati beekaa farra hiriiruu turte? Ana baadiyyaa ijoolleen dhiqoolleen ani gisee san dhalaa dhiiba duubatti galee kan. Maraata bati duruu ati aboo. Fuulduratti ni dhiiru. Ammallee amanni akkasii amala sun si dhiifneera ammallee. Nama guddaadha. Ati amma nama guddaa. Ati amma waggaa meeqa amma garuu dhugaanas jaala? Wallaan dhugatti waggaa kiyya hin beeku. Natti naan danda'a ottoota keenya dhiifamu. Walii gaafadha garuu. Garuu 37 gattaata. Yaani yoo akkasii jaalachuu bara 37 gattaatu naan jira. Kalaas isin qalladee dura 37 ni inshaallah. Idimee saggaanudha saniifoo. Afaan kana hin beeku jedhan. An garuu umrii yoo na gaafatanii beeku umrii kiyya. Gimmitiin naa himaa barbaada. Wallaahi hin beeku umrii dhuguun isin himaa. Astaghfirullah. Eegaa sila amma garuu yoo yaadu waggaa 20 wayin ta'a. Ilaa inni sobbe soddoma. Soddoma. Ati 37 taatan jedhan 30 takkan ta'a. 37 kudhan mammoo 37 horsiisee amma mammoo sirrii jira ka akkasiin yaaddanitti maaliif jennaan namni hedduun umriin kee maaliif akkamitti akkas ta'a umriin kee akkamitti sobdee himattaa ati waggaa 30 gadi taatu waggaa 27 gadi taatu kalaas caala amma booda ganaa hangafa keetiin na kabaji. An duraanoo kumsi kabajetti jira. Ganaa waan asin jirallee dhagayeef ta'a. Himeen sitti. Subscribe like kati tuttuqalaa. Subscribe godhaa, like godhaa, komentii barreessaa, maaltu nurraa kalaqa qabaa. Waan akkasii nutti himaa. Rakkoo akkana qabdanii dogoggora akkana qabdanii qaabila murtaal beektaanii murtaal qaabila biramtaa jiru akkasiin illee fitan barreessa. Akkana jennaan immoo viidiyoo illee waraabna. Akkana jedhanii daawwatanii kennaasudha. Jedhan kaamutu nan tokko jedhee kana. Eenyu jedhe? Sun kasi jaalatu jedhee nama dhiira wayiitu jedhafa. Mana jaalataadha. Hawaasni jaaladha inni. Isaa jaalatu. Adiin biroo taa'ee viidiyoo waraabaa jiru malee jaaladha. Yoo dhufee nu wajji viidiyoo waraabuu fedhaa? Koopiraayitii ta'a hin danda'amu. Kaamera wajji viidiyoo waraabuu hin danda'amu koopiraayitii sirratti taati. Maaliif? Ana koopiraayitii sirratti erga waan ta'eef. Koopiraayitiin irratti ergita? Namti sana irratti. Nama ofiitiin koopiraayitii ta'a abbaa maal abbaa kun nama dhiibdoo nama jedhamu. Situ koopiraayitii itti ta'a. Isatti barki irratti haasa'aa maaliif ta'an koopiraayitii? Ta'an koopiraayitii. Akkasii kootti waraabamii dhufee waraabamu malee ajira. Nama sadii ta'ee waraabamee goosa. Inni karaa jaanuun ta'a. Asiin. Raachiin ta'a. Asiin taa'atiin asii jidduu. Abadda. Inni garanaan ta'a asiin ta'a. Astawaatu jidduu setta. Kan jidduu keessan ta'a. Akkasii warra daawwattoota komentii nu barreessu hundaafuu isin jaalanna. Warra laayikii godhan subscribe godhan. Warra nu arrabsitan warra nu faarsitan isin jaaladha. Hundi keessan oolmaan Oromoo qaqqaalii teennaa akkasii xumurree jirra haga diraamaa walitti deemuutu amma boodan viidiyoo haasaa waraabu kalaas. Diraamaa gadhiisa dhaboota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu isiniin jenna. Horaa bulaa.